Doolaara 10 fi sanii ol akka isinitti hojjechuu dandeessan isinitti himuun dhufe. Gaafii namoota baay'ee gara teelegiraamaan naa dhiyeessaa turan hadha gara yuutuubiitiin furmaata kaa'een jira. Akkasuma liinkiin gara teelegiraamaatiin isinii gadhiisu kana booda gara yuutuubiitiin furmaata akkam isinii godhu abdii guddaan qaba. Kana malee immoo dhaabbata Crypto kan jedhamu kan isin agarsiisu kanarratti hojjettanii bakka itti baafattan yoo dhabdan deebistanii natti gurgurachuu dandeessu. Haala laaftuudhaan. Viidiyoo kanaan gadumaatti ilaalaa. Viidiyoo kanatti aanullee ilaalaa. Subscribe to my channel. Bilbila harka keetii bicha fayyadamuudhaan guyyoota muraasa keessatti doolaara 10 fi hanga doolaara 10,000 ol hojjechuu dandeessa. Haala kamiin hojjetta? Akkamitti hojjetta? Kan jedhu irratti viidiyoon kanatti aansu sirriitti ifa siif godha. Fakkeenya tokkoon siif kenna. Biitkoiniin akka gabaa addunyaatti yookiin akka gabaa maarkeetingii, baayinaansii akkasuma forex tireeningii wanna adda addaa irratti baayibiitii fi kanneen adda addaa irra jirutti biitkoiniin tokko doolaara qarshii 64,000 fi sanii oli. Kana beektaa? Qarshii Itoophiyaa miiliyoona meeqaa jechuudha. Har'a garuu teelegiraama irratti yeroo dheeraadhaaf taaptaabii godhaa, eerdrooppii adda addaa hojjetaa akka isin dabarsitan nan beeka. Kana kan isin gootan maaliif? Qarshii itti argachuuf. Angaruu kan isinii qabadhee dhufe hadha qaxaroo tokko kan isiniin kennin. Aappiin kun dhaabbata baayinaansiif dhaabbata biitkoiniitiin kan qophaa'e yeroo ta'u kiriptoodha. Crypto jedhama. Aappiin kuni aappii kanarraa amma hojjedhee hamma kan hin qarshii irraa argadheedha. Yeroo sanaa baafadhee fakkeenyaaf sa'aatii 48 booda qarshiin kiyya na qaqqabee akkan isinii viidiyoo hojjedhu na godhee jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Liinkii aappii kanaan kabajamtoota, jaallattoota, hordoftoota maatii Asad Faamilii gara yuutuubaarra jirtan hundi keessaniyyuu akkam jirtu? Nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha har'a kan nuti waliin ilaallu waa'ee Crypto yookiin waa'ee aappii baayinaansii fi akkasuma biitkoiniin waliin ta'uudhaan qopheessanii kan harkaan harkatti qarshii isinii kafalu keessaa isa tokkodha jechuudha. Waa'ee aappii kanaa yeroo baay'ee gara teelegiraamaan isinitti himeera. Akkasumallee yuutuuba irratti viidiyoon eeggadhaa jedhee isinitti himaan ture. Har'a kunuu biqqi jedheera. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluudhaan akkasuma laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuudhaan warri nootifikeeshinii hooniin godhanne immoo nootifikeeshinii hoonii godhachuu hin dagatinaa. Mana keenya mana keessan taasifadhaa. Warri viidiyoo kana ilaaluudhaaf qophii eegaltan immoo riispoonii yookiin VPN yoo qabaattanii viidiyoo kana banaatii hanga dhumaatti ilaalaa. Viidiyoo kana erga eegallee hanga isin hojii sana qarshii haala ittiin argattan hunda isaan isinitti agarsiisaa. Obsii ni barbaachisa. Yeroo baay'eeyyuu gara yuutuubii yeroo dhuftanuu obsaan viidiyoo ilaaltanii xumuruudhaa fi utuu of kennitanii gaariidha. Yoo obsaan viidiyoo hanga dhumaatti ilaalle ta'e viidiyoo kana bira darbuutu gaariidha. Kanaafuu gara hojiittiin isin galchaa haasaa dheeressuu wayyuu dursa bakka kana tuqxanii bakka teelegiraama keessa seentu jechuudha. Bakka teelegiraama keessa erga seentanii booda bakka sarchii kanarratti maal jettu? Akkuma beekamu Asad Faamilii lakkoofsa tokko jettanii barreessitu jechuudha. Asad Faamilii lakkoofsa tokko yeroo barreessitanii haala kanaan chaayinaalii nama 7,000 qabu isinii fida. Gara fuulduraatti immoo 10,000 akkasuma 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 galuu dandeenya jechuudha. Ammaaf garuu hordoftoota 7,488 kan qabudha jechuudha. Yeroo tokko yeroo gadi seentanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Amma maalirra jira? Yeroo kana keessa XMR listii godhamee akkasuma piroojeektiin isaa gurguramuu kan eegalee XMR'n hojii erga eegalee ji'a 3 gidduutti sirriitti taaptaa godhanii namoonni baay'een qarshii baay'ee irraa hojjetaniiru. Akkasumallee warra hojjetanii qarshii irraa argatan baga gammaddan jedha. Warri hin hojjenne immoo piroojeektiin akkasii baay'eetu chaayinaalii keenya irratti darbaa jira. Warra afanii qaqqabadhaatii dafaa hojjedhaa. Yeroo kana keessa madda galii namoonni godhatee jiru keessa aayidrooppii yookiin maarkeetingii wannoota taaptaabiidhaan dhufan
akkasumallee taaksii adda addaa hojjechuudhaan kan dhufanudha. Akkasuma aappiin isinitti agarsiisuu deemullee aappii amanamaa hojjedhee qarshii irraa argadhe keessa isa tokkodha. Wanni kamiyyuu yeroo hojjettu obsa barbaada. Beeksisa isaa sirriitti ilaaluu barbaada. Kana bashannanaadhuma hojjetaa qarshii guddaa irraa hojjechuu dandeessaa jechuudha. Yeroo akka kanatti dhuftanii dhumarra dhuftu yookiin bakka piinii kana tuttu jechuudha. Kun argitanii? Ilaa kunoo. Kanaa jechuudha inni kiriiptoo jechuun isa kana. Yeroo bakka kanatti poostii kana barbaaddanii argattanii kunoo inni kiriiptoon isii kanaa jechuudha. Liinkiin isii kana. Liinkii jechuun isii kana. Liinkii isii kanatti yeroo tokko gadi buutu jechuudha. Yaa kan jalarra yeroo liinkii yuutuubii kooti. Yeroo tokko yeroo gadi buutan haala kanaan isinii fida. Sana booda maal gootu? Yeroo tokko Play Store keessa gadi seentu jechuudha. Play Store keessa gadi seentanii haala kanaan isinii fida. Maal na gaafatan? Uninstall godhii naan jedha. Uninstall godhii balleessii naan jedha. Garuu an kanaan dura buufadhee gatiin jiru jennaan isinii installii jedhee fidaa jechuudha. Install gootanii buufattu jechuudha. Erga aappii kana buufattanii booda yeroo open jettanii aappii sanatti gadi seentu jechuudha akka nama haaraatti. Erga seentanii ajaja muraasa isinii kennu sana erga raawwattanii booda gara aappii sanaatti isin seesisaa jechuudha. Ajaja muraasa isinii kennaa hin raawwattu hanbanii ajaja kiyya gatii raawwadheennaan Play Store seenuu hin danda'u kunuuti jechuudha. Inni kiriiptoo jechuun isii kana. Bakka kana tuqeen yeroo tokko keessa gadi seena. Ilaala. Ergan gadi seenee haala kanaan naa fidaa jechuudha. Ammaaf koinii kan hin qabu argaa jirtu koinii irraa baafadheen ture danuu duraan koinii han qabu kunoo hanga kana bakka kanatti ilaaluu dandeessu. Koinii han qabu koinii 28 ho'i akkasumallee badhaasa adda addaa ni qaba. Geemii taphadhe namoonni invite godhe ni jiru. Koin Redmid kan jedhu kuni badhaasa kun gaafuma ni galu na badhaafame kan 300 kuni invite linkii bakka kanarraa argattu. Yoo namootaaf firuu dandeessan immoo qarshii baay'eetti argattu. Qarshii baay'ee jechuudha. Garuu wanti isin beekuu qabdanu aappiin kamiyyuu dadhabbii malee osoo isin hin dadhabin qarshii tokko kan isinii kennu hin jiru jechuudha. Itti hojjettaniiti kan isin argattan. Itti dadhabdaniiti kan isin argattan. Waayifaa keessan itti fixxaniiti kan isin argattan. Kana naa beekuu qabdu. Sana booda bakka kana keessa yeroon galu namoota naffeeree jara kanaa jechuudha. Namoonni naffeeree baay'een jaraa maal godhu? Wanna kana keessa erga seenanii booda haala ittiin hojjetanu hin beekanu natti fakkaata. Wanna hojjetamu wallaalanii ta'e haala ittiin hojjetamu wallaalanii ta'e hin beeku 00 dhumaan taa'u hin galmaa'u gadi seenanii garuu duwwaa dhumaan taa'u jechuudha. Kun ta'uu qabu. Yeroo aappii kana keessa seentan viidiyoo kana sirriitti ilaalaati hojii isaa hojjedhaa koinii baay'eetti argadhaa. Kanaafuu namoonni naffeere hundinuu keessa jiraatu miseensa baay'eedha. Namoonni kaan argaa jirtu miti hin hojjetaa inni kaan duwwaadha. Itti argattu hojjedhaa. Aappii kanarraa hojjettanii garatti dabarsitan yoo dhabdanillee ani isinirraan bita. Haala kamiin isinirraa bita kan jedhu dhumarratti isinitti hima. Haalan ittiin isinirraa bitu dhumarratti isinitti hima. Callisaa hordofaa viidiyoo kana haala ittiin hojjetamu bicha baraa. Bakka invaayitii kun liinkiin keessa jira. Bakkuma kanaa kooppii godhattaa. Liinkii kee namoota firuu yoo jette jechuudha. Kooppii godhattaa. Akkasumallee bakki kun bakka reedmii jedhu kun bakka qarshiitii jechuudha. Fakkeenyaaf an kamiin baafadhee beekaa jechuudha. Bakka wanti baafadhee beeku iddoo kana keessa jirti. Cheekiin riiwaard distirii kan jettu kana keessa. Isii kanatti yeroo tokko yeroo gadi bu'ee argitanii waan baafadhee beeku naa fidaa jechuudha. Wanni baafadhee beeku bakka kanatti istiriinaa godhameera 0.3 biitkoiniin baafadhee jechuudha. Biitkoiniin baafadhe malee doolaara miti. 0.3 biitkoiniin baafadhe. Biitkoiniidhaan kan hin baafadhe gara baayinaansiitti ergadhe. Kanaan dura viidiyoon waraabanii jira. Viidiyocha dura irratti akkuma isin ilaaltanii jechuudha. Isa malee immoo as keessa yoo galtan barbaadan USDT'dhaan dabarfattu jechuudha. USDT yeroon jedhu fakkeenyaaf 2,900 0.3 doolaaraan ta'a. 9,000 doolaara tokko ta'a. 45 koiniin 45 doolaara 5 ta'a. Koiniin 97 kunoo bakka kanatti argaa jirtu miti doolaara 10 ta'a. Koiniin 97 immoo guyyaa tokkotti hojjettanii ooluu dandeessu jechuudha. Yoo nama jabaa taatan guyyaa tokkotti hojjettanii deemuu dandeessu. Kanaafuu sana booda gara duubaatti deebitu akkasuma
hangatti argattan eegan isinitti agarsiisee booda hojii isaanii isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkasumallee Binance coinidhaan illee jira. Kun akkasuma kan biraallee ni jira. Bitcoinidhaan dabarfachuu dandeessu. Bitcoin firee tokko yoo asirratti hojjetattanii jechuudha. Doolaara Ameerikaa 64,000 jechuudha. Itoophiyaa qarshii miiliyoona meeqa jechuudha. Bitcoiniin tokko jechuudha. Kana garuu asirratti jabaattanii yeroo itti kennitanii hojjechuudha kan isin qabdanu. Sana booda gara hoomiin dhufa. Gara hojii sanaatti isin deebisaa jechuudha. Hojiin sun maa inni? Wanni kuni fakkeenyaaf daqiiqaa 16 geemii kana yoo taphattee coinii 320 kennaa jedha. Bakka kanarratti naa ilaalaa. Kunoo bakka kanarratti ilaalaa. Fakkeenyaaf ammoo daqiiqaa 16 yoo taphattee coinii 6,600 kennaa. Ammoo daqiiqaa 15 yoo taphattee coinii 1,440 kennaa jedha. Kun wanti taphatamu kun maa inni? Wanti taphatamu kun maa inni wanti jedhu gaafii isinitti ta'a. Amma nan beeka. Yeroo gaafii isinitti ta'u bakka play jedhu kana ni argitu natti fakkaata. Play jettu kana. Yeroo kanatti tokko play kanatti buutu jechuudha. Erga play itti buutanii haala kanaan bifa kanaan isinii fidaa jechuudha. Bifa kanaan isinii yeroo fidu gosa barbaaddanii geemiin gosa adda addaatu jira. Kana keessa gosa adda addaatu jira. Kun utuu dandeessanii guyyaa 90 taphattanii baay'ee gaarii ta'a. Guyyaa 90 jechuun ji'a 3tuudha. Guyyaa 90 yoo taphattanii sirriitti itti argachuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee kunillee guyyaa 90 yoo taphattan baay'ee gaarii ta'uu danda'a. Geemiin biraa ammaaf hin jiru. Kan jiru kunoo an kan hin taphataa ture kana miti. Kana jechuun isii kana jechuudha. Geemii isii kanan taphataa ture yeroo baay'ee ittuma bashannanaa itti tajaajilannaan taphadha. Isumattan qarshii argadha. Bakka geemii kana tuttu yeroo tokko erga tuttanii macheen play jechuun isinii galaa. Play jechuun itti seeni jechuudha. Iddoo kamittuu diqqa playin isinitti dhufe jechuudha. Play gootu jechuudha. Erga play gootanii booda gara kam isin seensisa? Play store irra isin seensisaa jechuudha. Isiniin kan inni seensisu Play Store irra. Play Store irra erga seentanii booda appilikeeshinii daawunlood godhattu jechuudha. Erga daawunlood godhattanii geemii kanatti play gootanii gadi seentu. Maaliif yaan duraan hin buufadhe gatii ta'ennaan Play Store itti nagashuu hin danda'u. Kanaafuu sirriitti na hubadhaa iddoo kanatti. Sana booda geemii kanaan isinitti agarsiisa. Geemii kana haala kanaan taphattu jechuudha. Haala kanaan taphattanii sirriitti na ilaalaa geemichi akkanitti taphataa. Qarshii immoo kan hin keessatti argadhu amma ilaaltu. Fakkeenyaaf amma na taphachiisuu dideeraa jechuudha. Bakka itti galchuun qabu geemiiwwan kana. Maal naa godha amma ilaa isii kana laala. Isii tokko ida'uu jettee irra jirtu kana isii kana argaa jirtu miti. Isii kanan tuqaa jechuudha yeroo tokko. Haala kanaan qarshii na hojjechiisaa jechuudha. Sekendii lakkaa'aara bakka kanatti kun sekendii lakkaa'aara haala kanaan qarshii na hojjechiisaa jechuudha. Sana booda X gootee duubatti deebitaa. X gootee duubatti deebitaa jechuudha. Amma argitanii naa baneeraa jechuudha. Naa baneera kun kan duwwaadha. Amma kana kamitti naquun hin danda'a. Akkas godheen itti naqa. Sana gidduutti wanti jarri hojjetan maal isinitti fakkaate amma? Beeksisa sana isin ilaalchisanii jechuudha. Beeksisa amma ilaalti kaatetti jarri qarshii hojjetu jechuudha. Yeroo qarshii hojjetanu qarshii sanarraa immoo uummata jara duuka wal faana ta'ee hojjetaa jiru kanaaf sirriitti eeru. Sirriitti waliin gaanii hanga hojjette irratti sii kaffalu jechuudha. Amma fixeeraa jechuudha. Yuuwiin geemii kana fixeeraa. Ilaalaa sirriitti. Geemii kana ergan fixee connect. Geemii biraa naa fida. Akkasuma bakka kana bakkan dura isinitti agarsiisee bakka kana yeroon tuqu beeksisa naa fidaa jechuudha ammoo. Beeksisa kana sirriitti ilaalii naan jedha ilaali. Isin beeksisuma ilaaltu yoo gaditti seenuu dhiistan illee beeksisa kanatti obsaan ilaaltanii beeksisa kana. Beeksisa kana erga obsaan ilaaltanii beeksisa kana kan qarshii isinii lakkaa'u jechuudha. Beeksisa kana ilaaluun dirqama. Sirriitti egaa eegan. Sana booda haala kanaan isinii fida. Haala kanaan yeroo inni isinii fide duubatti deebitu ammoo bakkuma sanatti buuta yeroo tokko. Bakkuma sanatti buuta X goota jechuudha. X goota. Bakka dhumeeraa jechuudha. Dhumeeraa akkasumaan geemii kana leevila baay'ee taphachuu qabda. An duraan taphataan ture hin balleesseetti deebi'ee leevila baay'ee taphachuu qabda. Sana booda coiniin kee gara duubaatti isin deebisa. Coiniin kee walitti sii qabamaa deema. Sana booda coiniin kee walitti sii qabamaa deema. Haala kanaan dhuftee bakka kana dhuftee haalli ittiin baafattu qarshii bakka kana dhuftaa. Fakkeenyaaf USDT-dhaan baafachuudha yoo jettee USDT-dhaan baafachuudha yoo jettee kun fakkeenyaaf doolaara tokko baafachuu yoo barbaade bakka kanatti argaa jirtu miti. Bakka kana yeroo tokkoon gadi tuqaa jechuudha.
Sana booda maal naa gaafata? Iimeelii baayinaansii qofa gaafataa jechuudha. Iimeelii baayinaansii qofa gaafata. Iimeelii baayinaansii yeroo gaafatu baayinaansiin keessan veerifaayi yoo hin taane waan itti dabarfattan yoo dhabdanii doolaara asirratti hojjettan ani isinirraan bitaa jechuudha. Haala kamiin isinirraa bita? Duubatti isin deebisa. Duubatti isin deebisee bakka teelegiraamii keessa yeroon isin galchu bakka teelegiraamii kana keessa ilaalaa. Yeroo tokko piroofaayilii koo kanatti buutu jechuudha. Yeroo tokko erga piroofaayilii kanatti buutanii bakka kanatti moor kan jettu jirti jechuudha. Wanna kana balleeftanii ilaaluudhaaf moor gootu jechuudha. Yeroo kana haala kanaan isinii fida. Haala kanaan yeroo isinii fidee naqunnamuuf kan jedhu jira. Naqunnamuufi kana hasad faamilii bootii yeroo tokko tuttu jechuudha. Sana booda erga yeroo tokko tuttanii booda haala kanaan istaar gootu. Istaart erga gootanii isinii fidaa jechuudha. Sana booda immi kiriiptoo fakkeenyaaf namni hamistariin gurgurachuu barbaade hamistar jedhee yeroo tokko tuqa. Sana booda gurgurachuuf kan jedhu jira. Gurgurachuuf jedhee tuqa. Yeroo haala kanaan fidee fi gurgurachuufi kana fakkeenyaaf waalneetii irraa ta'e waalneetii godhu. Hanga gurgurachuu barbaadde sii barreessitaa asitti 500 goota. Erga sii fidee liinkii ani isinii ergu kana irratti hidhattanii hamistariin erga galchitanii booda liinkii kana kooppii godhattanii isirra keessoo kana liinkitti isinitti agarsiisu kooppii godhattanii booda liinkii irra keessoo kana bakka kanatti liinkii irra keessoo kana fudhattu. Fakkeenyaaf qoy liinkii sana isinitti agarsiisa. Liinkii irra keessoo kana erga fudhattanii booda hidhattanii hamistariin keessa galchitanii itti dabarsitu. Yoo dabarsuun isin rakkisa ta'ee yaada keessan asumarraan naa kaa'uu dandeessu. Yaada keessan asumarratti naa kaa'uu dandeessu jechuudha. Erga dabarsitanii booda hanga hamistariin dabarsitanii iskiriinshot godhattanii fidaddanii kanarratti naa galchitu jechuudha. Maali wajjin akkaawuntiidhaaf lakkoofsa bilbilaa maqaa guutuu hamistariin hanga dabarsitanii waliin naa galchitu jechuudha. Yeroo galchitanii amanamummaadhaan hanqarshii keessan gara akkaawuntii keessaniitti isinii galchaa jechuudha. Maaliif geemii ammaa yeroo taphannu yeroo withdraw gootanii biyyaans sa'aatii 48 booda na qaqqaba. Yeroo na qaqqabe amanamummaadhaan yeruma sana akkaawuntii keessanitti qarshii keessan dabarsaa jechuudha. Kanaafuu seendi gootuu erga xumurtanii booda seendi gootuu dhumeera bakka. Erga yaada keessan kennitanii booda laa kan isin asitti jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii koon barreessuu barbaade 1000 jedha. Sana booda argitanii akkaawuntii barreesse miti seendi godha jechuudha. Dhumeera bakka hanga qarshiin keessan isin qaqqabu obsaan eegaa isiniin jedha. Kanuma jechuudha. Hojiin immi kiriiptoo kana suuraa kana yoon isinii agarsiise dhiyeenya kana hojjedhee kan hin baafadhee sila viidiyoo guutuu irratti isinii fideera. Biitkoyinii 0.03 baafadheera isiniin hin jenne. Kunoo dhufeenaa galee akkasuma baayinaansii kiriyyarraa notifikashinii wal faana yeruma tokko dhufaa jechuudha. Gaafa isin galchitan haala kanaan sirriitti dhufeenaa galaa. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatti na waliin turuu keessaniif galatooma. Airdrooppii adda addaa haala kanaan hojjettanuu isiniifan hin fidaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Turtii gaarii turee ammallee barnoota dabalataa barnoota akkasii isiniifan hin fidaa. Isin jaallatamtoota viidiyoo kana immoo hanga dandeessanutti sheerii, kooppiliinkii, riippoostii godhaa namoota biraatiillee yeroo aappii kana invaayitii gootanii kaatan akka inni viidiyoo kana ilaalee irraa fayyadamu godhaa jechuudha. Chaayinaalii keenya sirriitti hordofaa. Airdrooppii akkasuma gara fuulduraatti biluumiin airdrooppiin kaffalama jedhamee gamaa jiru. Airdrooppii jabaa jira. Nu faana yoo hojjettanii ofuma keenyaa deebisnee isinirraa binnaa jechuudha. Kanaafuu yeroo gaarii qabaadhaa. Hanga dhumaatti kan nu waliin turtaniif galatooma ulfaadhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ejji nagaan wal nu argu. Liinkii aappii kanaa kan isin argattanu komentii irra yookiin baay'oo viidiyoo kanaa irratti argattu jechuudha. Bakka istirii viidiyoo kanaa taa'u baay'oo ni beektu miti bakka sana irratti argattu. Garuu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Mana kana sabskraayibii godhaa. Viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Namoonni biraallee akka irraa fayyadamu godhaa. Maaliif yoo jettanii airdrooppii teelegiraama irratti hojjettanu qaxaroodhaan isinii kaffalama. Fakkeenyaaf ji'a 3 ji'a 4 boodan kaffalama kan jedhuun hojjennaa jechuudha. Namoonni baay'een miseensi baay'een airdrooppii teelegiraama irratti hojjetaa jiranuun na waliin ta'anii hojjetaa jiranuun namoota baay'ee irraa bitee akkasuma na waliin ta'anii airdrooppii hojjetan anumatti deebisanii gurgurataa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hamistarii na fudhan. Hamistarii namoota baay'ee irraa bitee namoota waan neetiin jaraa veerifaayin taane gurgurachuu hin dandeenye. Akkasuma gatiin isaa achitti jalaa gadi bu'aa jiru ofii kiyyaa bitee kisaaraa mataa kiyyatti fudhee
Airdroppiin sun obsaan birrii kiyya lafa kaa'ee yeroo inni ol ka'ee gurguruudhaaf kan hin teessisee jirudha jechuudha. Ammallee gara telegiraamiitiin namoonni airdroppii adda addaa akkasuma taaptaabii adda addaa biluumiin waa baay'eetu jira kan ji'a kana keessa bahan jechuudha. Jara hojjettanii bakka itti gurgurattanuu dhabdan deebistanii dhumatti gurgurattanuu isinii fideen jira. Aappii kanallee hojjettanii bakka itti gurgurattanuu dhabdanii deebistanii anatti gurgurachuu dandeessu. Tokkoffaa irratti viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Haala ittiin qunnamtanii natti gurgurattanullee isinii fideen jira jechuudha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Ciao.